Qalbeessa Itu akan nagaa. jirra jajjabaatanii jaallan. Jirra baga jiraattanii. Riyaataa ga'oo jahaatan jirtanii. Dalagaatti jabeessitanii kam? Ay bakka baaneef numa geenya. Mootummaan kun hawaasummaa uummata Oromoo ni diigee beektaa. Sooshaaliin akka malee diigame uummanni keenya. Tokko malee akka hin qabsoo inni diigee. Qabsoon isin gara miidiyaatiin taasisaa jirtan kun tokkummaan halkanii guyyaa rakkoo mootummaan kun uummata irratti fidu jiru saaxilaa itti fufaa jirtan kun deebisee uummata Oromoo waan jaaru natti fakkaata. PP'n yaani mootummaan jehuun akkuma paartiitti ilaala. Gaangisteroota bulchiinsa Itoophiyaa irratti walgaanii amma aangoo harkaa qaban kun sadarkaa mootummaatti haamuudhaaf xiqqoon ulfaata. Tokkoffaa aangoo seeraan filataman hin qabani. Lammaffaa akkuma paartiitti illee paartii uummanni akka paartiitti ifitti qabee miti. Paartiin ijaaramee uummatatti beeksisee uummanni balaaleeffate. Akka dhufteen uummanni wareegama itti kafaleedha. Nurratti hin taatu jechuun akkuma dhufeen ajjeechatti lafaa ka'eedha. So gaangisterootumaatu gurmaa'ee akka paartiitti biyya san bulchaa jira. Akkasitti yoo ilaalle gaariidha. Mootummaan jennee sadarkaa guutuutti yaamuun xiqqoo seerumaan illee sirriidhaa miti. Seeruma biyyattiitti illee paartiin bilchiginnaa mootummaan taane. Bilchiginnaan hawaasummaa Oromoo diigee laaffisee hawaasummaa saboota akka biraa Itoophiyaa keessatti ijaaraa ture. Saba Amaaraa ijaaruuf waan baay'ee godhe yaadii damtu malee sadarkaa biyyattiitti akka sabaatti kan inni qabatee gara fuulduraatti deemuu barbaade saba Amaaraa ture. Garuu ta'uu hin dandeenye. Gaangister guruupiin ifiifuu keessoo isitti waan sirrii hin qabneef sirrii itti fufsiisuu hin dandeenye. Garuu wanni akkaan isaan diiguudhaaf irratti hojjetan Oromoo ture. Oromoo balleessuu, hawaasummaa diiguu, paartii siyaasaa isaa diiguu, hayyoota Oromoo isaa fixuu, beekaa isaa fixuu, qabeenya Oromoo saamuu, lubbuu Oromoo jenosaayidii bifoota adda addaatiin irratti gaggeessanii Oromoo salphisuudha, Oromoo xiqqeessuudha. Fedhiin PPdha hundeeffamni si haala kanaan. Oromoo xiqqeessuu fi hawaasummaa Oromoo diiguun sadarkaa biyyattiitti hawaasa guddaa, hawaasa jiddugala biyyattii irra jiraatu, hawaasa handhuura biyyattii jiddugala siyaasaa fi diinagdee biyyattii irra jiru diiguudhaaf yaaluun Itoophiyaan yookaan biyyattiin akka diigamtuuf kan isaan saaxila keessaa tokko. Tokkoffaa hawaasa diinagdee gaafa jiddugala hawaasa guddaa diinagdee yaalan wal waraansi biyya san keessatti waraansi saba guddaa fi mootummaa jidduutti uumamuu danda'ee bal'achaa kan dhufu waraana akka bilisummaa Oromoo humneessuun sabichi bal'aan isaan diiguu barbaadan gara qabsaa'ota isaaniitiin hidhannootti galuun hidhannoon wal waraansa jiddugala biyyattii keessatti jabaachaa itti fufee saboota xixiqqaan illee hidhannoodhaaf akka kakaan taasise. Sabni akka Somaaleetti fedhii hidhannoo uumanii hidhannootti seenuu saboonni akka Tigraay duraan biyya liid godhaa turan illee gaafa Oromoon humni Oromoodhaa mootummaa Oromoo ifiin jedhu saboonni biraa akka mootummaa Oromootti ilaalaa turan gaafa Oromoon irratti qabsaa'u deebinee gara lammaffaa jiddugala biyyattiitti siyaasaa biyyattii dhuunfachuu dandeenya fedhii jedhu uummatanii hidhannoo kaleessa qabanii fi dinagdee kaleessa qabaniin foxxoquudha agarsiisa. Saboonni isaan akka sadarkaa biyyattiitti qabatanii deemuu barbaadan sabni akka Amaaraa gaafa jiddugala biyyattiitti uummanni Oromoo irratti qabsaa'u kan isaan hidhachiisanii Tigraayin cabsaa turan kan isaan hidhatanii akka gaachanaatti qabatanii sabni isaan deemuu barbaadaniin gara fedhii mataa isaanii uummatanii gara fedhinnaa saba gara fedhinnaa biyyattii adda bilisa baasa sabatti adda bilisa Amaaraa adda bilisa baasa Amaaraa gara ji'oottiif jijjiiruun Itoophiyaa kaleessa Itoophiyaan teenya Amaaraa maannat Itoophiyaadha jedhanii kayaadan ilmaa Itoophiyaa ta'u Oromooti wanni amma aangoo qabattee jirtuun liitii Oromooti cabsuudha qabna ka jedhu fedhii isaa 24tti Finfinnee seenna jedhu masaraa seenna jedhu uummachuu danda'anii jiran. So kana hunda wanni mootummaa kanatti fiduu danda'e qabsoo mootummaan PPdha kun hawaasummaa Oromoo diiganii saba guddicha jiddugala jiraatan dhiibuun saba jiddugala jiru siyaasni biyyattii irratti ijaaramee jiru biyyattiin irratti ijaaramtee jiru dhiibuu fi fixuun ajjeesuu wanni kun fiduu danda'ee jira. Fakkeenyaaf fudhan sabni Amaaraa kan isaan kaleessa akka gaachanaatti qabatanii gara duraatti deemuu barbaadan biyya san keessatti guddisuu fi badhaadhuu
badhaachisiisuu barbaadan akka badhaadhina jaansanitti guddisanii hidhachiisanillee sadarkaa duraatti qabatanii deemuu fedhan sun fedhii mataa isaanii uummatanii waraana hidhatanii fedhii adda bilisa baasaa sabboonummaa sabaa uummachuun khasaaraa guddaa irra fide. Tokkoffaa diinagdee isaa meeshaa saniin waraana fannoo jedhu hidhachiisaniin khasaaraa irra fide. Lammaffaa siyaasa isaanii achi keessa jiru sun guutumatti daameej ta'uu isaa agarra. Waraanni Tigraay kan isaan cabsina jedhanii tarkaanfii khasaaraa diinagdee guddaa achitti fidan sun har'aan tana cabsuu dadhabuun gaagaamni bakka sanitti dhufuun caasaan PPdhaa kan gaaggistaroota lafa sanitti dhaabbachuu dadhabuun khasaaraa diinagdees fidee khasaaraa lubbuu namaas fidee khasaaraa siyaasaas fidee humna Abiyyi Ahmad to'atuun ala ba'anii qaama alaatiin illee hariiroo hidhachuu danda'anii jiran. Kaleessa qaama alaa Abiyyi Ahmad duraan dursee akka nama birmadummaa biyya Itoophiyaatu diigetti ilaaluun barbaachisaadha. Birmadummaa biyyattii tokkoffaa birmadummaa biyyattii itti diiguu danda'e Eertiraa afeeree sanyiin numa gale qabsoon ittuma fufe shurrubbeenis numa gale qabsoon ittuma fufe. So kana jechuun qabsoon hin dhaabbatu qaamni keessaa galus immoo jiraata hanga riphee lolaan jirutti. So kana hubachuun gaariidha. Abdii kutachuun qabu uummanni keenya wanni akkasii numa ta'a. Garuu jabaatee hawaasummaan gaafa hawaasummaan Oromoo ijaarame kunni hafa. Wanni kana fidu maali? Soshaalii hawaasummaa keenya kan bilchiginnaan diigeetu waan kana fidi. Hawaasummaa keenya deebinee ijaaruudha. Uummata keenya sagalee ta'uu hin dandeenye. Kaleessa biyya alaa tanatti bara hawaasni keenya qabbana keessa gartee sagalee uummata isaatiif ta'a ture. Kaleessa caalaa amma uummanni keenya miidhamaa jira. Kanaaf hawaasummaa keenya deebinee ijaarru warroonni sagalee uummata kanaa ta'aa jirtan soo warra kaabuttaan faanis galatooma gamana deebitanii qabsoo saba kanaa utuun bifa kanaan dhugaa dubbachuuf erga isiin miidiyaa irratti deebitan bilchiginnaan warra akka caffee faa gara miidiyaatti gad deebiftee jirti. Diinaa muftii faa gabbaafte beeka. Laala laafina mootummaa kana ani manni hin qaanfadha. Dhuguma dubbachuuf ministeera biyyattii gorsa daarekteera gorsa ministeera biyyattii nama akka diinaa muftii TikTok irra fidanii ayyaanaa faa wajjin ta'anii gaafa isaan dhimma biyyaa laala waan laala bara diinaa muftii gorsa ministeeraati yeroo keenya ambaasaadara biyyattii ture hoggansa olaanaa biyyattii qaama federaalaati nama biyya san bulchu waa'ee biyyaa dhiisaniiti TikTok irra dhufanii ayyaanaa faa wajjin asirraa haasa'u biyyi bakka tana keessa jirti laala biyyi bikkisiin geessi amma wanni kun waan kana fide maali bilchiginnaan propagaandaadhaan jiraatu hojmaata tokkollee lafarratti waan hin qabne propagaandaa tiifachuudha fedhiinsi gaabuttaa afaan dhufanii maammee jabanaa afaan asirratti dhufuun gaafii deebiin isaan caffee faa wajjin godhan san akka malee rifachi uummata nutti kaasuu deema hawaasa nuti diine ijaaruu deema hawaasummaa nuti laaffifneetu deebi'ee ijaarama jedhanii waan sodaatanii fi namoota akkanaa gaffidan laala amma caffeen liibira jira mammaa laala caffeen kaleessa beeki qabsoota na keessa nu wajjin ture har'a garuu mootummaa san nutti faasa biyyi fuulduratti itti fufuu qabaa shaneessa hattuudha fannoon gartee dhabamte hin jirtu jambar guyyaa lama fannoo bakkiifne siin jan garuu waraana mootummaa isiin oolaar meeqa kararratti qabdee tiikkachiiftee Ijiptii keessaan nu dheesiin jan wanni isaan haasa'uun kana so dha'uu dandeessi isaatu jaare beek so poolitikaadha wantichi mootummaan sadarkaa kana keessa jira jechuudha kanaaf hawaasummaa irratti jabaachuun nurra jiraata hanga danda'ametti bakka jirutti maaliif dadhabnee sadiin gurmoa'uu hin dandeenye gurmooynee qabsoo bilisummaa Oromoota biyyi jirtu tana tumsuun sagalee uummata kanaa ta'uun dirqama ta'a jechuudha fayyaa ta'a kanumaan jaammaaf ulfaadha. Thank you qalbii isaa keenya ibsa bareedaa bal'aa nuu kennite.